amaneerani amaneera amaneera sagalee isaanii amaneera amaneerani amaneera amaneera jechoota isaanii amaneera. amaneerani amaneera amaneera sagalee isaanii amaneera. Dhaga'aa yaa dhala namaa wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irraa akkana jedha. Gooftummaan Waaqa irrattis lafa irrattis anaaf kennameera jedhe Yesuus. Dhuguma isinitti maatii na dhaga'a. Yesuus Kiristoos ofii isaa sagaleedha. Yesuus Kiristoos ofii isaa hafuura. Yesuus Kiristoos ofii isaa ilma. Yesuus Kiristoos ofii isaa abbaadha. Bantii Waaqaa gubbaa irratti dachee kana gubbaa irratti erga gooftummaan isaaf kenname isa malee gooftaan biraas hin jiru. Isa malees Waaqni hin jiru. Yesuus Kiristoos ofii isaa Waaqayyodha. Isa kana hubadhu. Sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture. Sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture. Sagalichumatuun biyyoo irraa na tolche. Sagalichumatuun nama uumee jannata keessa kaa'e. Sagalichis ofii isaa Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos ofii isaa sagaleedha. Sagaleen ofii isaa Waaqayyodha. Sagalichumatuun namni cubbuu hojjennaan jannata keessaa gadi baase. Sagalicha dhumatuun ati cubbuu hojjette waan ta'eef iyyuu ijaa cubbuu keetiitiif iyyuu hin duuta jedhee du'aan nu abaaree du'a nutti murteesse. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 Waaqayyo akkasiin tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu jireenya bara baraa haa argatanii malee haa badanii miti jedhamee caafameera. Kunoo yaa dhala namaa kan akka Waaqayyoo gara laafessi jiraare ofiin uumee ofii nu balleessu barruu ittiin nu uumeenis deebisee nu balleessu garaa hin jabaanne hin feene garaasaa kunoo tokkicha ilma isaa ergee isatti amannee ammas gara jireenya bara baraatti akka deebinuuf carraa lammataa nuuf laate. Carraa lammataa nuuf laate. Sagaleenumti du'aan nu abaare sun sagaleenumti du'a nutti farade sun ofii nu uume ofii nu balleessu barruu ittiin nu uume deebisee nu balleessu garaa hin jabaanne ofii isaa foon uffatee nama fakkaatee fannoo gubbaarratti asiin ol ba'ee baarsa cubbuu abaarsa du'aa san nurraa kolaase isatti amannee jireenya bara baraa akka argannu carraa lammataa nuu laate. Sagalicha dhumatuun fayyisaan addunyaa hin dhalata jedhee Isaayyaas raajichatti dubbate. Isaayyaas raajichis waa'ee isaa dhugaa ba'ee darbe. Sagalichumatuun foon uffatee dhalate. Sagalichumatuun foon uffatee nama fakkaatee biyya lafaa kanarra asiif achi adeematiin ture nu faanas jiraachatiin ture. Sagalichi ofii isaa Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos ofii isaa sagaleedha. Sagaleen ofii isaa Waaqayyodha. Sagalichumatuun mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa geeddaradhaa jedhee mootummaa Waaqayyoo nurratti lallabe. Sagalichumatuun karaa ittiin jannata tolgalan nu barsiise. Sagalichumatuun ani nan fannifama ani nan du'a garuu du'ee hin hafu guyyaa sadaffaatti du'aa nan ka'a nuun jedhe. Sagalichuma fannifames sagalichuma du'es sagalichumatuun du'aa gees sagalichumatuun gara bantii Waaqatti asiin ol kutame. Sagalichi ofii isaa Yesuus Kiristoos ture. Sagalicha dhumatuun biddeenan isiniif kennu yoo nyaattan lammata hin beeloftan ana buddeenni jireenyaa jedhe.
sagalichumti ana bishaan jireenyaa bishaan ani isiniif kennu kana yoo duddan lammata deebitanii hin dheebottan ana bishaan jireenyaa jedhe sagalichumti sagalichi ofiisaa Yesuus Kiristoosidha Yesuus Kiristoos ofiisaa sagaleedha sagaleen ofiisaa Waaqayyodha amaneeraani amaneera amaneera sagalee isaanii amaneera sagalichumti anaa minni gara abbaatti geessu anaan yoo ta'e malee gara abbaa dhaquu hin dandeessu ana yoo barte malee abbaa baruu hin dandeessu nuun jedhe sagaleedhumti sun sagalicha dhumatuun anaam karaan jannataa nuun jedhe amaneeraani amaneera amaneera sagalee isaanii amaneera sagalicha dhumatuun anaam furtuun jannataa nuun jedhe sagalichis ofiisaa Waaqayyodha Waaqayyo ofiisaa sagaleedha sagalicha ofiisaa Yesuus Kiristoosidha sagalicha dhumatuun gooftummaan waaqarrattis lafarrattis naaf kennameera jedhe sagalichis ofiisaa Yesuus Kiristoosidha Yesuus Kiristoos ofiisaa sagaleedha sagaleen ofiisaa Waaqayyodha Waaqa qabu yoomuu du'allallabu Yesuukes biyya qaba Jireen jaallabatee galgalli tola tole kanaaf gammachuun qaba Biyyi nagee buluuf ana abjuu komma taasu Kiristoos mirga kooti Nagaan koo nagaa jira anamaa fuudhanira Yesuus humna kooti nagaan addaan hin cinne wal guurratee mana kee taanamu yaa obboleessa koo har'as immoo wanti koo takkan si hubachiisuutiin dhufe kanaafiyyuu fedha kee yoo ta'e sin hubachiisa. Ishi na hubachiisi. Ishi gaaffii kana naaf deebisi har'a duutee boru duutee beektaa? Lakkin beeku aniga lakki. Ishi Yesuus har'a dhufee boru dhufee beektaa? Guyyaa akkamii akka dhufu beektaa? Sa'aatii maalirra akka dhufu beektaa? Lakkin beeku aniga. Eeyyee dhugaadha gaaffii sirriif deebiste har'a duunee boru duunee hin beeknu Yesuus boru nutti dhufee har'a nutti dhufees hin beeknu kanaafiyyuu yeroo hundumayyuu qophaa'u taanii mootummaa isaa haa eeggannu abbaatu malata dhuguma siin jira yoo qophoofte malee rakkina sitti dhufa kanaafiyyuu qophaa'e adaraa kee qophaa'e dhuguma siin jedha nama ilaaltee hin dogongoriin qophaa'e. Nameetu nu eeggata balballi jireenyaa. Lubbuu inni ta'e Yesuus gara keenya tuffanneerra wanta biiftuu gadi nu duukaan daruu shakkiin qabu garaan keenya gooftaan akka nu gargaaru banameetu nu eeggata balballi jireenya furii lubbuu inni ta'e Yesuus gara keenya tuffanneerra wanta biiftuu gadi nu duukaan daruu shakkiin qabu garaan keenya gooftaan akka nu gargaaru shakkiin qabu garaan keenya gooftaan akka nu gargaaru. Ageenyi raam jireenya takka dabaru shakkiin qabu garaan keenya gooftaan akka nu gargaaru ageenyi raam jireenya takka dabaru. Amaneeraani amaneera amaneera sagalee isaanii amaneera amaneeraani amaneera amaneera jechoota isaanii